argachuuf dhabuu kun ani san madaaluu laphee koo. Yooyyaa harka fuunee jirra jirtuu maamiloota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtan jechaa har'a oduu baay'ee nama gaddisiisu tokko qabannee kara keessan dhufne jechaadha. Nuti shamarran keenya baay'een jechaadha yeroo baay'ee irra deddeebiidhaan gorsa namoonni nuu kennaniin fayyadamnu jechaadha. Dogongoroonni cimaan dubartoonni biyya namaa jirru hojjennu keessaa lama siniifan kaasa tokkoffaa gorsa namaa hin tuffanna lammaffaa moo'ii oduma beeknu oduma arginu osoo namni tokko miidhamaa jiru akka irraa barataniif gaafa namoonni viidiyoo poostii godhan viidiyoo scroll goone akkuma oduma arginu zim jennee qileetti kufnaa jechaadha. Waan kanarraa yeroo baay'ee deddeebinee dubbachaa turre shamarran keenya adaraa keessan mallaqa keessan dhiiratti hin erginaa mallaqa keessan dhiiratti hin erginaa hin nyaataminaa jennee iyyaa turre wanni nuti iyyineef miidhama ofii kana dura miidhamne akka obboleettiin koo lammata har'a deebitee miidhamtu hin barbaanneef. Fakkeenyaaf kaleessa obboleettiin takka miidiyaa irraa mallaqa koo akkanatti narraa nyaatee biyya taa'etti ergeessi jaaladhanaan jedhe jettee miidiyaatti baatee gaafa isheen boosu warri kuuwwan irraa barattaniif malee kan viidiyoo hojjennu haa itti dhiiftanii cal'istanii bira dabartaniif miti. Egaa obboleettii keenya asirra suuraa ishee argaa jirtan kana abbaa manaa yookiin jaalallee qabdii biyyaa biraa dhuftee biyya namaa hojjechaa oduma jirtu mallaqa itti gad ergitee mallaqa 400 irraa fudhatee erga dabarsee ka'ee ishii bilookii godhee haadha manaa biraa itti fuudhee jechaadha mallaqa isheetiin. So micayyoo tana mallaqa isheetiin gaafa fuudhu ishiin kan jirtu biyya namaatti of ajjeestee jedhan. Hannama ajaa'ibu. Tokko shamarran keenya mallaqa keessan hin erginaa jenneera deddeebinee viidiyoo isin hojjechaa turre. Wanni nu iyyinuuf illee itti haa fayyadamtaniif akka hin shawwadamneef yeroo ammaa kana namni faayidaa malee jaalalaaf sitti dhiyaatu hin jiru. Tasumaan jiru Itoophiyaa keessatti kun immoo kan baratamedha. Haaraa miti. Dhiironni keenya Itoophiyaa jireenyi waan itti cimeef hojjetanii joornaata hojjetanii buluu caalaa shamara biyya Arabaa janjananii waa buufachuu irratti salphata. Kanaafuu obbolaan kiyya yeroo baay'ee miidhaan akkasii kun sinirra gaha. Obboleettiin keenya asirratti lubbuun ishee darbe kun waaqayyo lubbuu ishee haa maaru. Garuu ani immoo gorsa tokko sinii kenna asirratti illee. Mallaqa kee kenniteemi nyaatamtee miti. Birrii 400 jettee lubbuu kee balleessita obboleettii kiyya. Shamarran keenya mudannoo akkasii dursa of eegaa. Erga of eeguu dadhabdanii immoo dogongortanii nyaatamtanii birrii suni lubbuu keessan hin bitu laal. Birri nyaatama malee ati nagaa jirta fayyaa jirta hojjetattee argachuu dandeessa. Yoo riisiitii mallaqa ittiin ergite san qabaatte poolisiitti naqxee poolisii kennitee mukatti naqxee birrii ta'e oduu samuniin takkittiin hin hafin irraa fudhachuu dandeessa. Hiisiftee jechaadha. Eenyu seera olii miti. Eenyu seera jala. Riisiitii ittiin ergitan san qabadhaa. Akkaawuntii sanii fi riisiitii san qabadhaa kissii itti banaa galaati. Yoo of qoxoxxoruu hin dandeenye. Garuu immoo gadandameen of eeggannoo taasisa. Ishii ta'ee miti mallaqni kun nyaatamee lubbuu kee homaa balleessita biyya namaatti. Tokkoffaa haati kee mucaan koo yoom naa galtii har'a naa galtii boru naa galtii jettee waggaa meeqa ijji ishee as odoo rarra'u ati biyya namaatti lubbuu kee balleessita. Maaliif? Indee mallaqa nyaatame malee barbaanni biraa miti namaa miti barka nyaatame mallaqa abadu. Dura of eeguu qabdan laala. Obboleettii keenya kan amma du'a ishee caalaa kan nagaddisiise maatii ishiiti. Isheen duuta itti citte bakka hin galtu hin deebitu bakka hin deebine deemtu of ajjeeste. Garuu immoo haadhaaf abbaan ishii maal ta'u? Obbolaan ishii maal ta'u? Boru mucayyoon kun galtimoo? Boru nu galtimoo? Hin dhuftimoo jettee haati halkanii guyyaa as eegdu? Isheen waggaa 6 waggaa 8 waggaa 10 biyya namaa jiraatte haati ishee har'a naa galti boru naa galti achi as caqastu ishee reefii hotti galu haati maal taati yaa dhiiroo. Shamarran keenya immoo wal gorsaa. Akka walitti dhiyaattanii wal gorsaa. Iciiti keessa waliin dhoffatina gara keessattuu warra asteejan Itoophiyaatti dhiira janajjante iciiti keessa waliin dhoffatina abadan. Walitti mari'adhaa wal gorsaa waan hin taane irraa wal dhoowwaa. Ani dhuguma jirtu isinitti madhugaa dhiirri mallaqaaf sitti dhiyaata. Itoophiyaa keessatti mallaqa kee achi dubartii dhabee miti. Wanni biraa si jaaladhee si du'ee si cabe wanni jedhu hin jiru. Dubartiin hin dhabamne Itoophiyaa keessa darzaanan jirti.
kasirraa barbaadunni maniidha. Oonilii maniidha malee fiqirii wanni jedhu hin jiru. Waan ati beeku qabdu kana tokko. Ergammoo dogongortee bakka yaani sobamtee miti mallaqa kee nyaatee lubbuu kee irratti abadan tarkaaffii lubbuu dhiisa. Gorsi kun shamara hunda laallata. Shamarran biyya namaa keessa hojjechaa jirtan takka lama osoo hin jenne si ishii odoo hin jenne ateemti kan viidiyoo kana laalaa jirtu har'a. Kanumti si bira geessii laallata. Isheen gola madaam jirtu jechaadha. Obboleetti qabdu ofiifillee warri biyyaallee namni biyya kana obbolaa dhabe hin jiru. Dhiironni illee dhaggeeffadhaa viidiyoo kana. Dubartootaan guyyoomsina. Mallaqa irraa nyaatina. Guyyoomsina dubartiin lapheen ishii takkitti qofa. Lama hin beektu. Asiifachi hin beektu. Siidaa tana bichaa deemte amala dubartootaa. Nama amanamte nama jaalatte saniif ni duutiif dubartiin. Dhiironni keenya garuu dubartiin miidhina akkasitti. Jireenya fakkeeffatanii jaalala fakkeessanii guyyoomsanii mallaqa ishii nyaatina. Mallaqni har'a nama tokko irraa fuutanii nyaatanii lubbuun nama tokko balaa keetiin darbu akka waaqayyo irraa si gaafatu hin raaffatin. Haqni namaa xuriintu yoo sitti dabarte si gaafachiisti waaqa biratti. Biyya lafaa irratti akka feetetti jiraachuu ni dandeessa. Akka feetetti bashannanuu uffattee fudhattee nyaachuu dandeessa. Garuu guyyaa cinqii guyyaa bool'oon sii qotamuu didutu dhufa. Guyyaa boolla kee jawween keessa gangalatu sitti dhufa. Guyyaa lubbuu sitti deebitee lubbuun ta'e cinqii ibidda gahaannamiin keessa bishaan xabbitaa dhabdee gubattutu jira. Waan dogongoraa turtan warri kana dura dogongoraa turtan namoota baddaltan dhiifama gaafadhaa. Dhiifama gaafadhaati waan gootan haqa namaa dandeessan ofirraa kafala warri haqa namaa nyaattan. Shamaran guyyoomsina. Guyyoomsitanii mallaqa ishii nyaatina. Bakka tokko dogongoruu ni jira lama sadiin dogongorina dubartoonni illee dhiirri kaleessa si miidhe har'a dhiirri kabiraa dhiirri tokkoo miti kan jedhan jechoota akkanaa fayyadamu laala ammallee karaa ittiin bar shamara keenya dogongorsan keessaa jechi tokko maal jedhu an jecha ati jettu ani kaleessa miidhameen jiraa anama booda dhiiran amanu narraa guriyoo isheen jette dogongorin obboleetti kiyya jechi ati amma jettu kun ana biratti fudhataman qabuudha. Namni hundi tokko jettee yaadiin namaan jedhanii dubartoota guyyoomsanii jaalalatti seesisu jechaadha. Gaafa jaalalatti seentee bakka onnee ishee keessa isa galchitee isa malee waa takka hubachuu hin dandeenye gaafa sammanii gaafatu jammaru. Isheenis waan miiran of to'achuu waan dadhabdee fuutee itti na'itti mallaqa. Kanaafuu yaa obboleessa kiyyaatiillee obboleettii qabda. Obboleettii kee yoo namni akkas godhisiti tolaa. Atis kan dubaraa obboleessa qabda. Obboleessi kee yoo dubartii nama akkas godhusan sitti tolaa. Hin tolu. Kanaafuu walaa gorfannu. Waan hin taane hojjetina dhaloota irratti. Wal hin miidhina. Wal hin caccabsina. Wal hin ajjeesina lubbuu waliitiif yaada. Qabeenyi biyya lafaanii dhufa. Qabeenyi biyya lafaanii darba. Garuu namni fedha waaqayyoo raawwatu tasumaan darba. Kanaafuu yaa obboleettii koo yaa intala aayyaa kan hin asi gorsu keessa tokko kana. Callisaniituma mallaqa keessan abbaa argitanitti gadi hin guurina. Waan tokkoffaa jaalala barbaadda taanan jaalala si barbaadda taanan hin dhaqqaba. Gaafa biyya galtellee mallaqni kun keessanuma isinuma lamaaniif ittiin jiraattu. Gaafa wajjumaan jiraattuun gaaf galtetti. Har'a mallaqa kana ergii maaltu fide? Har'a dhalii fidii maaltu fide? Yoo maatirrallee jiraate maatiidhaan walitti si buusee fuutee itti ergite. Maatii keetirrallee cittee gaafsan. Inni si kaade eessa seentare? Hin jiru bakki. Shamarran keenya itti yaada. Gadi fageessati sammuu kana yaada. Itti yaada dhugaa. Callisanii akkuma isinitti dhufetti qileetti hin badina. Qileetti baduun cubbuudha. Kan eenyuyyuu dhiifama namaa godhuu hin dandeenye qileetti baduu kana. Haadhaaf abbaa keetirraa hin citta, isa irraa hin citta, kara dhattu dhabdee lubbuu ofiitirratti tarkaanfii fudhate ijoolleen baay'een. Kana maaltu fide? Nama amanuudha. Kana maaltu fide? Jaalala fakkeeffamnee guyyoomfamuudha. Abadan jaalalli hin jiru. Dubartii dhabeetiin nama Itoophiyaa keessa dubartoonni hindee guutte dubartoonni kan ibiddi gola madaamii fuula akka keenya kana xabaasaa ittiin baasin. Kan fuulli ishee daa'ima waggaa 5 fakkaattu. Buskuutii an taate nuyi an xoolloge kana maal godhu?
oduma si fuudhee guyyaa lama si wajji taa'e jaartii siin jedha dullatti siin jedha. Nama si fakkaatutti heerumta galte hinna qaba heerumni darbee hin qabu way har'a onlaayinii dhattee ilmoo irraan argattu onlaayinii dhayxeetti heerumtu maal akka ta'uu fide maaltu si mudde kan mallaqatti waxawwaxxan akkuma wal bartanii. Shamaran keenya taragaaggaa isinillee hin guyyoonfaminaa. Dhiirri Itoophiyaa bar dubartii biyya keessa hin dhabne rakkoon isaa maal manii paawurii barbaada biizinasa sirraa barbaada. Haga yoomi gowwoomsamni haga yoomi immoo lubbuu kee irratti tarkaanfii fudhattu lubbuu kee maaf balleessita eenyu jetteeti. Dhiirri boruu deema dhiirri deemu dhiirumatu dhufa mallaqa boroo har'a badee boroo jettee argatta. Nuti kaleessa mallaqa nyaatamne irraa yaa obboleeyyan keenya irraa baradhaa jennee yeroo baay'ee viidiyoon hojjennuuf wanni akkanaa kun akka deddeebi'ee dubartoota keenya hin guyyoomsinee fi akka dubartoota keenya hin miineef. Kanuma dhugaan jirtu. Kana ta'uu baannaan jaalalli inni jedhamu hin jiru soba. Jaalalli onlaayinii tasuma jaalalaayyuu miti. Si jaalate taanaan si eegu qaba gaafati galtee malee mallaqanaa ergi moobaayilii na jalaa tabalaashee moobaayilii naa biti laaptoobii naa biti mana kiraan irratti ga'ee kana naa godhe hinde situ fuudhe moo isatu si fuudhe. Erga si bushuu hin dandeenye maal gochuu waa'ee jaalalaas wajjin eegala. Kun boru soo si fuudhe akkasiin oraanne beekuu qabdaate. Dhugaan jettus immoo kanuma. Hin guyyoonfaminaa jennee yeroo baay'ee iyyine dadhabne amma. Oduu tan immoo arguu dadhabne kaa garaan hin danda'u obboleetti keenya kadu'aa jirtu. Kan biyya namaatti of galaafataa jirtu obboleetti keenya. Furmaanni meerrere. Callisneetuma miidhama bichaa lallabsinaa. Erga duune bicha walii gabaasna har'a wal gorfanni wal deebisuu qabna. Har'a bakka hin taane wal kaasuu qabna. Har'a bakka itti kufni irraa ol wal qabuu qabna. Kun hin jiru taanaan garuu zeeroodha nuti dubartoonni. Dubartoonni keessatti walitti naafna. Kufaatii walii hawwina. Wal jajjabeessuu, wal gorsuu, hiriyaa teenya tamaddii itti geemadhee ishiin na gorsitee na deebisuu akka hin dandeenye. Takka ergiifsi hin jetti. Hiriyaan ta'e dubaraa gaafatti mari'atu ergiifsi. Si jaalata saniifuu si gaafata malee doo nama jaalanne ta'in gaafatu ergiifsi hin jette ofii waan nyaatamte jettuuf sillee wajjin si balleessuuf jecha. Waan akkasii sanitti illee kan hiriyaan gantuu wal gorsitu jirti. Wal baddaltu jirti. Miidhama walii kan walitti gammaddu jirti. So kanaafuu shamarran keenya hin dogongorina mallaqa keessan qabadha. Mallaqni daa'imandiin keessan inni guddaan qabeenyi keessan inni guddaan mallaqa keessanidha. Kanaafuu guyyoomsamina. Tasumaa guyyummaa keessa seeninaa. Haga yoomi guyyoomtu. Haga yoomi. Shamarran keenya bar gorsinee dadhabne amma dhiisnee mulaalaa jirra. Kanaafuu guyyoomina daraa keessa taragaaggaa yaada. Sammuu keessan itti banaa yaada. Biloonii kana cheekii godhaa yoo tabalaasha'e dhiqsiisaa. Haga yoomi nyaatamtu siin. Nyaatamtan ishiin lubbuu keessan irratti homaa tarkaanfii fudhattu. Harmee kee jessa galgalaatti cinqamtee odoo si eedduu si dhabde san. Haati kee du'a kee dhaga'u caalaa ofii si dursitee akka du'uu feetu odoo beektu san. Akkamitti garaan si jabaatee har'a ishee gartee ofii dura biyyee seentare. Cubbuu akkasii ta'uun irraa fatte lubbuu waaqayyo uume waaqayyotu balleessa harka roba balleessu illee cubbuudha. Namni si ajjeesuun illee cubbuudha. Inna itti yaada. Itti yaada shamarran keenya gorsi kun isinum hunda ilaallata nama takka lama qofaa miti. Shamara biyya namaa jirtu keessa hunduma keessan ilaallata warri gubachaa jirtan. Warri gola madaamii keessatti zayitiidhaan fuulli keessan xabbafamaa jiru. Warra gola madaamii keessatti riba dhabdanii dhaabbachaa bultan. Warra gola madaamii keessatti mi'a dhiquun harkisin ciccite. Isin ilaallata viidiyoon kun. Isiniif atumti kan viidiyoo kana caqasaa jirtu siif obboleetti kiyya. Kanaafuu sheer waliif godhaa. Wal gorsaa. Wal kaasaa waan hin taanerraa harka waliin kuffisina. Harka wal qabadhaa milkaa'uu yaadaa malee wal kuffisuu yaadina. Jechatu badina jala. Dhugaa bataam kabbaadidha. Du'a ishee arguu caala obboleetti keenya kana baay'ee tokko garaana nyaatte. Kanaafuu walii boonyus waliin gashin har'a wal gorsuu wayya. Kanaafuu waan dhaggeeffataniif galatooma obboloota kiyya kan dubartoota biyya namaa jirtan viidiyoon kun isinii fi sheer walii godhaa. Galatooma.